ورحمة الله وبركاته. مازر جمالين جاب من هيدا بيسود عربي الرأي. ونين سنجاب تجبر بعدو لما نرمو دا من هيدا آخر كيسة باينان هيدا مني وان جراني لما نرمو خنا سجلي أكتادا خنا كويار سنجاب خنا قولوا نمو الدوال الفاتوميت فيديو نمني وراك شير قولودان فيديو نمني وراك بوست قولودان إرد الدي بتاني وان ميديا قال لك فراس بوست قولودان نموني دنديسة نمو أكيد دنديسنيت dhaabbata gartee gurguddoo addunyaa biratti illee iyyachuudhaan dhaabbata akka Human Rights Watch dhaabbata akka UNHCR dhaabbata mirga lama hundi biratti gartee dubbatanii rakkina kan akka fudhatanii sin gaafannaa mana hidhaa kana keessatti namoota baay'ee dhumu jira namoota baay'eetu rakkachuu jira namoota baay'eetu akka hin taane ta'u jira kanaaf ilmaan Oromoodhaa bakka adda addaa jirtan biyya adda addaa keessa jirtan haala ishee danda'ameen viidiyoolee teenyitan sheer gootanii akka sagalee nu taatan maal jennaan manni hidhaa akka keessatti namoonni baay'een akka horiitti walitti guuramanii jiran akka re'eetti illee gartee wantootni jiran akka ilmi namaa itti hidhamu osoo hin taane akka horsiisa bineensotaatti waan fakkaatutti walitti guuramee jira kanarraa ka'uudhaan isinis ilmaan Oromoo bakka hunda jirtan viidiyoolee namni galakkis sheer godhuudhaan sheer gootanii amma qaamaan illee haga dandeessanitti dubbachuudhaan mootummaa irratti dhiibbaa godhuudhaan imbaasii irratti dhiibbaa godhuudhaan akka as keessaa nu baaftan yoo warri biyya kana keessatti mootummaa walitti qabatan taate jiraatan illee warra as keessa jira kana mootummatti dhiyaatanii Arabatti dhiyaatanii faranjii dhiyaatanii abbaa fedhatu illee dhiyaadhaadha karaa isin danda'ameen akka mana hidhaa kana keessaa nu baaftan kabajaanis isin gaafadhaa. yaa mootummaa biyya teenya bulchu jiru yaa mootummaa ilma Oromoo kan sirraa haayan dhiifama wajjin nutiin kun wanni biyyaa baaneef dhimma siyaasaa osoo hin taane dhimma gartee jijjiiruuti dhimma haadhaa fi abbaa keenya gargaaruuti dhimma gartee ilmaan keenya gargaaruuti dhimma jijjiiruuti waan ta'eef dhimma siyaasaatiif biyyaan baane biyyi itti baqannes biyya Arabaati biyya Arabaa kana keessatti yoo agartee atichirraa agartee furmaata kan inni furmaanni waan hin jirreef yaa mootummaa biyya teenyaa lafa dubbii tana lafa laaluu dhiiftanii gartee akka as keessaa nu baaftan warri silaa dhaabata keessa hojjetanis warri hatta haga muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmeditti viidiyoo sana biraan gayaati akka gartee as keessaa nu baasuuf carraaqii godha yaa imbaasii biyya tana keessaa hoo isin warri as jirtan warri gartee hawaasa kanaaf dhaabbatanii biyya kana keessa jirtan akka gartee dhimma kana akka dhimma dhufaa kaseen ilaaltanii mana hidhaa kana keessaa nu baaftan nuti haala hamaa keessa jirra har'aan tana an kaasbee dubbatu kun xiqqishunarraa fooyya'aa ta'uu danda'a garuu ilmaan namaa akka hin taane keessa jiran yaala dhabaniitti dhumaa jiran yaala dhabaniitti miidhamaa jiran qaamni isaanii ciccitu jira qaamni saala isaanii karaa jirtu jiru jira kanaaf namni gartee dhukkuboota daddarboodhaan cinqamu jira mana hidhaa keessatti qulqullina dhabuudhaan waliin baay'achuudhaan ho'uudhaan qabbanaan kanaaf yaa mootummaa biyya teenyaa akka gartee kabajaadhaan akka lammummaa tokkootti akka mootummaa biyya bulchu tokkootti akka gartee nama ilma Oromootiif hinjoo tokkootti akka mootummaa dimokiraatawaadhaaf hinjoo tokkootti nuti siyaasaarra barabaa waan taaneef mana hidhaa kana keessaa akka nu baaftu kabajaan si gaafata maaliif jennaan nuti mana hidhaa kana keessatti umurii lakkaa'uun bu'aa nuuf hin qabu biyyaaf hin taane ofiifis hin taane kanaaf yoo falmannillee walumaan biyya gallee wal falmannaa kanaaf san dhiisitii ta siyaasaan baddicha qabeetii nama kana as keessaa please namoota gartee as keessa jiran kana as keessaa akka baaftu kabajaan si gaafata mana hidhaa Saudi Arabiyaa irraa